gara tapha Manchester United fi akkasuma Tottenham itti haa darbinu abbe morkiin kunis baay'ee hawwataa ture. Richarlison lama qixa xumurame Harley Richarlison daqiiqaa 90 booda gooliitti galchee gammachuu isaa itti ibsate taphichi xumurame waan jedhamu namatti fakkaata ture. Lama qixa kan xumurame Manchester United dursaate kan ture daqiiqaa 32 faarratti Brian Mbeumo galchuudhaan dursa qabachiisan booda jijjiiramee kan seene Matthias Tel akkasumas sa'aatiin indilee xumurame daqiiqaa dabalataa kenname qisaasee kennameen 91 faarratti Richarlison goolii galchuudhaan Tottenham qabxii 3 waan fudhate fakkaateetti kan ture sana booda garuu daqiiqaa 96 faarratti rukutaa rogaarraa kubbaa Bruno Fernandes dhiitee Matthias Deliitti goolii galchuudhaan taphni kun lama qixaan kan xumurame taphni kun bifa lama qaba inni kaasu kan inni boqonnaa dura Manchester United gama hundaanu Tottenham irratti olaantummaa kan fudhate kubbaa to'achuudhaan caalmaa taphaa fudhachuudhaan akkasumas kubbaa gargoolitti yaaluudhaan Manchester United fooyyeedha kan ture. Torbee darbee haaluma kanaan dursee goolii galche garuu qabxii isaa eegsifachuu hin dandeenye Manchester United. Manchester United keessattuu rakkoo isaanii guddaan tapha Brighton yeroo injifatu kan mul'ate goolii 2-0dhaan kilabiin dursaa ture goolii 3-2 yeroo injifatu dhibboo akkasii keessa seenuu qabaamoo jedhamaati kan ture ammas fooyyeensi tokko jira Manchester United keessatti wantoota sirreessuu qaban keessaa inni tokko garuu qabxii eegsifatan sana goolii galchanii yeroo dursan sana qabxii eegsifachuu irratti hojjechuu akka qaban kan agarsiisudha boqonnaa dura gama kanaan fooyyeedha kan ture boqonnaa deebii garuu Tottenham gama hundaanuu olaantummaa sana deeffateetti kan ture goolii galchuudhaanis dursaati kan ture garuu boodarra taphni kun qixaan kan xumurame wantoota akka qabxiitti tapha kaleessaatiin akka gaariitti ka'uu danda'an keessaa gama Manchester United Brian Mbeumo walitti aansee kilaba kanaaf goolii galchaate kan jiru taphataa murteessaa ta'uu isaas kan itti agarsiisedha. Leenjisaan kan Tottenham kana dura waggoota 6 Brentford keessatti leenjisan Thomas Frank taphaan dura yaada kennanis taphataa cimaadha. Har'aan alatti akka milkaa'uuf nan barbaada. Inni malee fudhachuuf yaalee ture gara Tottenham. Innis Manchester Unitediif mallatteessuu waan barbaadee fi har'aan alatti akka milkaa'uuf nan barbaada inni kan isaan turan garuu kaleessas taphataa kanaaf milkaa'eera taphataa murteessaa United ta'uusaa kan itti mirkaneesse kan alatti Amad Diallo filannoo taphattootaatiin kaleessa gara fuulduraa siqee kan inni taphatee gama kanaanis taphachuu akka danda'u osoo jennu bakka kanarratti kan taphataan kun itti mijatu kaleessas kubbaa goolii galte kan Brian Mbeumo haalli inni qilleensa dabarsee kenneef olaanaadha kan ture kanatti garuu goolii gaa Manchester United laamans boqonnaa deebii naannoo taphichi eegalee jalqaba irratti dogoggora hojjeteetti kan ture boqonnaa deebii garuu Manchester United akka mo'atanni qabxii tokko argatee akka bahu kan inni gargaare keessattuu kubbaa Romero jalaa deebisee kubbaa goolii ta'uu danda'an walitti aansee daqiiqaa 3 keessatti taphattoota Tottenham jalaa lama kan jalaa deebisee gooleegaan kilaba tokkoof hagam murteessaa akka ta'e gooleegaa kanarraa hubachuun salphaadha inni kaasuu kan dandeenyudha. Manchester United gooleegaa kan Altabayindir akkasumas Onana afaarraa rakkachaati kan ture gooleegaan kun dargaggeessa bara waggoota dheeraa tajaajiluu danda'a. Waan akkasii irraa argaati kan jiru wanti gaarii mul'ate kanaan alatti qindoomina sarara gidduutti gama Manchester Bruno Fernandes Casemiro fa'aa mul'isaa turan olaanaadha kan ture osoo jennu Casemiroon amma taphataa murteessaa United keessaa tokko jennee kaasuu kan dandeenyudha. Goolii galchuu baatus sirriitti goolii 3 qaba liigichaanis Mbeumo taane isuma maqaa kaasuu dandeenya. Manchester United keessaa akkasitti dubbatamuu fi baatus garuu amma United akka kana duraa salphumatti kilabiin goolii akka irratti hin galchine taphataa sarara fuulduraa fi sarara gidduu sarara ittisaa fi sarara gidduu iddoon banaa gareen faallaa kan arganneef gaheen Casemiro olaanaadha jennee kaasuu kan dandeenyudha. Balleessaa kana dura deebiin hojjechaa ture sirriseera. Kanaaf taphataa murteessaa inni qaamaallee daran akka sochoone kubbaanoo harkaa baatu hir'isee deebi'ee duraan kubbaanoo harkaa baatu kubbaa sana deebifachuuf yookiin argachuuf jecha balleessaa raawwatuun irra deddeebiidhaan kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahaa ture. Amooriin qabxiin argatanii laayyoo miti sababiin isaas taphoota 5 darbaniin hin mo'amne lamaan isaaniin qixa ba'ee sadan achi jiraniin ammoo mo'achuun ni beekama erga hojii leenjisummaa kilabichaa eegalee as kuni riikardii olaanaa kilabichaa ta'ee kaasuu dandeenya akka hanqinaatti yookiin akka miidhamaatti wanni kaasuu dandeenyu. Harry Maguire jijjiiramee ba'ee ittisa gidduu irratti taphataa murteessaa akka ta'e ni beekama. Kanaan alatti Sheshkonis daqiiqaa 58 irratti jijjiiramee seenee daqiiqaa 88 irratti miidhamee darree ba'e.
maal jechuu dandeenya. Hir'uudhaan taphatanii goolii galchanii yoo xiqqaate naannoo daqiiqaa 8tiif taphattoota hir'uudhaan United kan taphate. Keessattuu kubbaa Manchester United ittiin goolii galchuu danda'udha. Taphataan kun kan ofiin miidheettee kaasuu kan dandeessudha. Kubbaa goolii ta'uu danda'u erga argatee booda akkaataan inni dhaabbannaan isaa goolii galchuudhaaf akkaataan ittiin murtoo fudhate sun sirrii miti jennee kaasuu kan dandeenyudha. Taphataa Tottenham qaamaan cover godhee kubbaa sana akka hin tuqne gochuudhaan miila isaa bitaatiin goolii galchuu osoo danda'u inni garuu miila isaa mirgaatiin galchuudhaaf sochii ni taasisuun taphataan Tottenham salphumatti kubbaa sana akka buufatu kan taasise tarii murtoo isaa sirrii miti jennee kaasuu kan dandeenyudha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaallee nu caala warri sirriitti kubbaa miilaa kana irratti gadi fageenyaan xiinxalan sirrii akka hin taane kan isaan kaasan akkaataan dhaabbannaa isaa kubbaan inni miila isaa bitaatiin rukuchuutu irra ture qaama isaatiin taphataa Tottenham itti cufee daandiitti cufee kubbaa sana osoo dhiitee goolii galchuu danda'a jedhamaatti kan ture garuu sana osoo hin godhin kilabichas gatii kaffalchiisee ofiis dirreedhaa baheera. Miidhamni isaas yaaddeessaa akka ta'e leenjisichis taphaan booda dubbataniiru. haa ta'u sa'aatii keenyatu goolabame kanaa ol silaa moota dabalataa irratti waan hedduu kaasuu dandeenya garuu qabxii kaleessa galmaa'anii biroo kaasnee haa xumurru Chelsean goolii 3-0 Wolves yoo mo'atu Malagusto Joao Pedro fi Pedro Neto gooliiwwan injifannoo galchaniiru. Alejandro Garnacho ammoo goolii 2 mijeessee kenneera. Murkiin Everton Fulham injifannoo Everton 2-0 xumurame. West Ham 3-2 Burnley injifateera. Arrasitti fufa dorgommichi. Aston Villa Bournemouth waliin, Brentford Newcastle United, Crystal Palace Brighton waliin, akkasuma Nottingham Forest ammoo Leeds United waliin sa'aatii wal fakkaataa 11tti morkatu. Taphni cimaan torbee kanaa Itihaditti Manchester Cityin Liverpool waliin sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 eegaluun waliin morkatu. Marii keenya sumarrataa goolamnu abbee sponsorri waltajjii marii ispoortii baankii daldala Itoophiyaa akkasuma Itiyoo Telekoomii wal duraa duuban ergaan isaanii simbira gahaa gama keenyaan xumureerra nagaan oola. Burjaajessitoota irraa of eegaa teeknooloojii jireenya guyyuu keessan fooyyessuuf kalaqaman fayyadamuun namoota saamichaa fi burjaajii raawwatan irraa of eeggadhaa. Baankii irraati jechuun bilbila isinii bilbilaa nagahee sobaa agarsiisaa liinkii balaa qabu yookaan hin mirkanoofne erguun carraa hojii uumna badhaasa injifattaniirtu jechaa toora moosaajii baankii miidiyaa hawaasaa sobaatinii fi kan kana fakkaataniin burjaajessitoota maamiloota keenya saamichaaf saaxilan irraa of eegaa. Baankiin keenya bilbila bilbilee appilikeeshiniin akkasirrattu fooyya'u yookiin tajaajila kamiifuu gara appilikeeshinii baankichaatti akka gortan kan hin gaafanne waan ta'eef akkasumas baankiin keenya toora miidiyaa hawaasaa isa sirriitiin ala tajaajilli badhaasa yookiin koomishiniin kamuu akka hin jirre isin beeksisa deebii akka hin deebisneef isin hubachiisna. Yaalii burjaajessuu akka kanaa buufata poolisii dhiyoo keessanii yookiin toora bilbila bilisaa poolisii federaalaa 991 irratti eeruu kenna. Galatoomaa. Baankii Daldala Itoophiyaa. Baankii yoomiyyuu itti of abdattan. Fageenya sun hundaan keessin yeroo bakka jirutti haa eegnee saffisa baraatiin dursinee tarkaanfannee dadhabbii fi bu'aa bahii malee bakka mijataa keessa jirru waan barbaanneen bifa salphaan al tokkotti bitachuu kan nu dandeessisu amansiisaa fi ammayyaa kan ta'e filannoon bittaa haaraan nuuf dhiyaateera. Zaman Gabiyaa fedhii keessan hundaa bakka tokkotti qabatee dhiyaateera. Bittaan salphaa ta'eera. Supper Teeleebirrii irratti kan argamu Zaman Gabiyaatiin waan barbaaddan bitadhaa. Yeroo fi humna qusadhaa. Zaman Gabiyaa bakka bittaa ammayyaa Itoophiyaa Itiyoo Telekoom fi Teeleebirriidhaan kan dhiyaate.